argis ini sana kalau ada yang terjadi tahu mungkin ada wiji yang saya sendiri nanti di sini negara kerja berarti aku sambut mungkin yang wiji itu mudah tinjau mudah kalau itu dia namanya masih sambut mungkin nanti sambutnya berbagai ini supas contohnya kita setujuan ya kan sambutnya kalau itu ini aku pernah tapi beras itu karena terjadi beras itu lagi nama-nama tuh bisa di ada kami kita kawan wajib juga bertemu itu bagian dari dan dari manusia itu sambutnya pada karena itu kita bergabung dengan orang dan dia di sana ada sambut yang dia di sana bergabung dengan ini satu itu tapi nanti kooperasi berasal dari itu rutinnya ada indra kooperasi berasal Tilaawwan yaamii mootummaa miti kan qabu. Tilaawwan yaamii ofii koodhaan Hacaluun gaafa ajjeefamu achiin turee jedhee nama poolisiitti deema. Malee poolisiin dhaqee barbaadee wanna tokko wajjin qabe miti. Tilaawwan yaamii Hacaluun gaafa ajjeefamu bakka kana jira jedhee nama ba'ee dubbata. Amsa Tilaawwan yaamiirraa akka hubannuttis gara mana isaatti osoo galuu konkolaataa keessaa bu'anii namoota Hacaluu ajjeesan arge. Qaamni mootummaas egaa karaa ittiin dhugaa Hacaluu haqa Hacaluu kana awwaaluuf ittiin soqee barbaadaa kan ture ta'uu kan mul'isu yeroo dhumanni eeruu kennu kanatti qabuun isaanii maal agarsiisa? Akka Tilaawwan yaamii jedhetti Hacaluun kan inni oofaa ture konkolaataa adii. Konkolaataa gurraacha Hacaluutti karaa cufe. Konkolaataa gurraacha kana keessa namni lama ba'ee gara konkolaataa Hacaluu dhufe. Balbala lamaan isaa namni inni tokko karaa laamroo teessee jirtu, namni inni tokko karaa Hacaluun taa'ee jiru balbala banane. Namoonni ijaan reeffa Hacaluu argan akka nutti himanitti miidhaan isaa kan bakka fagoo taa'amee yookaan karaa adda addaatiin meeshaan alaa dhukaafamee akka hin taanee fi wanti raawwate dhiyeenyarraa akka ta'e karaa adda addaatiin odeeffannoon qabatamaa ta'e nu gahaa ture. Gaaffilee fi yaadonni rogeeyyii miidiyaalee Oromoof aktiivistoota Oromoorraa burqus Hacaluu kanneen ajjeesan akkamiin Laamroot Kamaaliin hin ajjeesiin hafan konkolaataa tokko keessa waliin turan ta'us Laamrootiin hin ajjeefne osoo Hacaluun ajjeefamuu agarteetti. Kanas ni beeku namni ijaan argite kun boru ragaataatis jedhamee shakkuun ni danda'ama. Garuu haajaa ishee namni hin dhaqne dhiisanii deeman akkamitti maaliif isheenoo isaan waliin shira kanaaf daandii mijeessituu turte? Balbala bananii Hacaluu bira ajjeesanii yookaan rasaasaan rukutanii Laamrootiin utuu hin tuqiin deemanii. Laamroot hin tuqamu. Namni nama ajjeesu tokko namni kamiyyuu taanaan nama utuuti ajjeestu namni bira taa'ee si ilaalaa jira taanaan maaliif nama si ilaalaa jiru sana dhiistee deemta? Nama ajjeesaa jirta, namni bira taa'ee jira, lamaan isaanii ajjeesuu dandeessa, garuu Hacaluu duwwaa bira ajjeesee deema. Maaliif? Laamroot maaliif hin ajjeefamiin hafte? Gaaffii mataa isaa danda'eera. Laamroot yeroo tokko mana murtiitti dhiyeessine erga jedhanii booda deebisanii waa'ee Laamroot wanti nuti dhageenye hin jiru. ሀጫሉ ሁንዴሳ ሲገደል አብራው የነበረችው ላምሮት ከማል ዛሬ ለአራተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርባለች። እርጋ ነምኒ አጀቻ ነመ ፕሮፋይል ጉዳ ቀሙ ከነ ወጅን ወልቀበቴ ምን ሂዳት ጅሩ የሮሰነ በሄ አካውንቲ ፌስቡክ ኢሳ ዲአክቲቬት ጎደ ጀኒ ዱበቱዳ ባይነ መረክስ አኩበ ሲሊን ጀደ ነምኒ
mucayyoo sana wajjin walitti dhiyaatu abbaan buddeena ishee obbo Yohaannis Tikkummoo hiriyaa bara dheeraa kan obbo Dammallaash Gabranii ta'e. Wantoonni kun hundi shakkii adda addaa kan nama keessatti uuman ta'e waan argine qorannoo keenya ji'oota 5-6 darbaniif gochaa turreen waan adda addaa dhageenye jira. Waan adda addaa dhaga'uudhaaf deemne. Naannoo iddoo ajjeechaa sanatti argamte walitti dhufeenya Leeyyaamii wajjin ni qabdi. Leeyyaamii fi Laamrooti wal qabsiisee qaamonni mootummaa maal jedhanii turan? Laamrooti mana murtii deemtee waa'ee Leeyyaamii maal jettee turte? Mootummaanis Xilaawun Yaamii hidhee maaliif akka Jawaar fa'aa obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa irratti akka ragaan bahamuuf barbaade? Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaan badii tokko malee gadda obboleessa isaanii ibsachuuf bahanii mana hiraarsaatti gidirfaman. Kunis maaliif kan inni ta'uu danda'e? Amma irraattis ajjeechaa Hacaaluuf murtiin osoo hin darbiin maaliif ture? Maaliif dhugaa dhiiga Hacaaluu dhoksan? Fedhiin isaan qaban maal ture? Yaa bakka baay'ee muddamanii makiinaa tolfataniitu madeemu bakka makiina isaaniis illee keessatti baay'ee muddamee kufee ture makiinaa sun. Inde bukan yang kerja. Jadi mana? Ya polisi dura notis kami, orang wancar kita bantu di, dan wajib ada di mana ada ni ya. Ayo ni kanan harga kana ada tu kana timna ni usaha ni kan tu ajese, anak berukut nanti dijual termacu ada kan ni jadi dua ya ni. Jawaar Mahammadii Baqqalaa Garbaa termacu ayana anjiran santung ergi tu konkolaataan dhufee barsiinaa kennee konkolaataa sana agarsiisanii deemanii kanaaf irra rukutee jedhanii isi gallattisa nama barbaade si jaalaa seergana akkasiitiif kenna nama barbaade anjiranii hawwa kana dhinnaan areebanii baay'ee areebisee guddaan nurra ga'e. Maatii kiyya wantumaa yoo qabanii turan haala kiyyarree boleewwan kiyyarree qabanii turan gaanarree dararaa turan namirratti. Karena bakal sana dia kalau kira mal tidak orang karena kira ada betul dia dan sini apa kau nak pada sini jalan jadi mana mungkin ada ni anu mana dia pun kau buat ni karena negara anu nomor berikan anu dia pemain ni nanti senugut cima ni bakal macam jalan dia dia muda orang marah tu ni. Sambut mari kan musinjen menjadi nanjana ni sambut dengan kan di sana bakari jam muda rangga sekolah dia ni sambut baca di sana awli bukti jadi makasih. Karaa dhugaan dhokotu soqaa turan Xilaawun Yaamii qabuun anatu ajjeese jedhame Jawaarii fi Koloneel Gammachuu xiyyeeffannoo mootummaan irratti taasifatee ture keessaa isaan tokko turan. Isaan irrattis ragaa akka inni ba'uuf gaafatamee ture. Maaliif mootummaan Xilaawun Yaamiitti maxxansuu barbaade? Iddoo ajjeechaa Hacaaluutti raawwate kana wajjin wal qabsiisee wantoota ka'aa turan keessaa fi ajjeechaa Hacaaluutti wal qabsiisee mootummaan ibsa guyyaadhuma galgaluma ajjeechaan Hacaaluu sun raawwate galgala sanirraa kaasee hanga ganamaatti ibsa mootummaan baasaa ture keessaa qorannoon tokko osoo hin taasifaminii fi iddoo yakkaasanitti waan ture osoo waan tokko hin qoratamin ajjeechaa Hacaaluu adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiisuudhaaf yaalan. Adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qabsiisuudhaaf yaalamuu irra darbameeti akka gaafii fi deebii OMN irra keessatti taasise keessatti OMN wajjin taasise keessatti adda bilisummaa addaan baasee Hacaaluun himatee fi nageenya isaatiif adda bilisummaa akka namoonni adda bilisummaa bilbilaa isa sodaachisan fakkeessanii dhiyeessan. Kun maaliif barbaachise? sodaachisa qaamoleen maqaa warri mootummaa maqaan shaneenna sodaachisa jedhu keessa kutanii waan jedhan tokko dhagee ture. Hacaaluu waan shane jedhanii na biratti waan inni dubbachuu hin qabadhu. Qaamoleen gargaraa sodaachisu nallee dhuunfaan natti hima ture. Nayyoo akka dhuunfaatti dhufee na gorsa ture. Atis miidiyaa gubbaa fi hirgoota wallee hedduun sirra qabuu dandeetti. Reeffi Hacaaluu gara hospitaala Phaawulositti geeffame achittis du'uunsaa mirkanaa'e. Akkuma ammaan dura namni yoo ajjeefamu qorannoon taasifamuuf gootni Oromoo Hacaaluu